Nandidin dubitiya Nalayakni garakiya Nandidin dubitiya Nalayakin garakiya Barbade asidabi barbade sidabi barbade asidabi barbade sidab barbade sidabi garam jirta faditiya Fadin mata keti isiba siba banketi Fadin mata keti asiba siba banketi Onneti gan tokkatte ani fayyani ni beeki Nandidin dubbitiya nallayyakin garakiya Nandidin dubbitiya nallayakni garakiya Barbade asidabi barbade sidabi barbade asidabi barbade sidabi barbade Sidabi garam jirta faditiya Gama fuulduraa immoo maayaan maal gochuu qaba waan jedhutti yoon ka'e maayaan normaali waan hojjechuu qabu hojjetaatti jira. Jabaa ofii immoo abbatti tikfata. Yoo danda'ame immoo maayaan otoo qophii keessummaa sana sagantaa sana xiqqoo nuu bal'isee otoo haalli itti barreessitoonni sun seenaan isaanii duubaallee akkasuma immoo tuyyuu karaa manneen barnootaa gumiiwwan adda addaa manneen barnootaa irra jiran jira. Haalli ittiin humna yookaan karoora keessatti qabatee diriirfatee guutuu Oromiyaa keessa socho'uu danda'e haalli ittiin giddugaleessa godinaalee adda addaatiif wanta illee godhate qophii kanatti illee sa'aatii dabaluu nuu danda'u jiraatu taate natti tola jechuudha. Tarii gara fuula duraatitti otoo itti jabaatee kana yaadu maalinni qeeqa irratti qeeqni aadaa otoo ta'e kritisizimii jechuun itti hojjechuudhaaf gaarii ta'uu danda'a. Tokkoffaa wantoonni ba'an kunneen hawaasa biratti ga'uu isaanii gaarii ta'e qulqullina isaaniitii fi cimina isaanii ergaa isaan dabarsan irraa ogummaadhaan ogeessonni otoo qeeqanii gaarii ta'a. Aadaan qeeqaa otoo barame yoo danda'ame sagantaalee kanarratti aartistoota irraanfataman iyyafattanii aartistoota dur hojjetanii har'a humna dhaban yookaan dhibeedhaan ta'uu danda'a. Yookaan namuma isaanitti garagalee itti haasa'uu dhabuu danda'anii namoota akkasiisan odoo ol baafnee agarsiifne tokko deeggarsa argatu. Lammata immoo qophiin kunillee gatii argata, kireeditii argata jechaadha. Maaliif ka jiran qofa, ka fuuldura bahanii sirban kanneen qofa barbaaduu miti. Kanaaf waan akkanaa kanallee odoo itti dabaltee gaarii ta'a. Ani gara dhaabbataaf dhufuun dhufinis waanan qaburraa waanan argadhuraa namoota gargaaraan ture. Garuu umurii koo keessatti kan irraanfanne ishee takkaadhaan. Sooma hiikaa ayyaana Faasikaati. Kan hiikamu har'a galgala kanaadha. Ana sallaan jiraadha yeroo sana namni maatii koo hidhee bira deemus hin jiru sila ta'eef mana kireeffadheen taa'a. Ijoolleen nu wajjin kireeffatanii taa'an gara maatii deeman an achuman ture. Garuu qarshii lamaan qaba ture kiisadha. Mana foonii immoo yoo dhaqxe namoonni jireenya gadaanaarra jiraachaa turan ni beeku jecha kana. Qinxibxaabee mana foonii dhaqxe qinxibxaabee itti bitatta. Qarshii lamaan bitamaa foonii gurguramu kanarraa kanatti irraa muranii lafa kaawuu jechuudha. Adiis qaba, lafees qaba, maalis qaba wantichi sun. Isa san ittoo gootu waan ati itti nannaqxu sana sii mi'eecha. Garuu akka foon ittoo nyaattu just akka waan gommaa wayiiti siin alafamu maalin jedhu namatti hin tolu baay'ee. Sooma waan ta'eef halkan rafi ganama ka'eeni qinxixaabee bitee hojjetadhee nyaadhee sooma hiikadheen galgala karoorfadhee raffeen. Ganama ka'een gadi qajeelee sannaqa. Asaallaan jira siin jedheera. Naannoo hoteela daraartuu sanaan irra gadi deemtaa manni foonii tokko jira. Ishee qabadhee kootii kattu fadhee natti qoree nan deemanna. Haati baay'ee dadhaban tokko jiru. Ulee qabatanii harkifachaa deemuna. Ani halkanaa baanii sa'aa saniin achitti akkamitti akka isaan argaman garuu rabbitu beeka.
ilma koo kootu naa jedhan itti gorraa sirraa bareedeera ati nyaattee bultee foon lukkuu nyaattee fuula keetirraa beeksisa ani garuu humaa nyaanne maaloo ilma koo qinxixxaawwan ittiin bitadha qarshii 2 naa kennidha. Ani immoo akka harkatti baadhee jira maaf ishee bituufan deemaara waan ta'eef isaaniif hin kenne. Ati qinxixxaabii naa bitte foon diimaa si'aa nyaachisu kochee si'aa nyaachisu lukkuu si'aa nyaachisu aabii namiin jedhanii irraa fudhadhe harka koo kanna godhanii irratti fedhanii akkanatti dibadhu na jedhan hin dibadhe. Na eebbisanii bira dabreen maal godhe achirraan garagaleeni karaa biraatiin godheen gara manaatti qajeele. Dhufeen mana ga'ee balbala banadhee olma seenii ta'e. Qarshii lamaannan sana anaaf qinxixxaabiin na barbaachistee deemee isaaniif godhu kootti istiil hagaar dhaga'uun irraa fadhuan. Hoon keessa kootti yaadu baay'ee na gammachiisa. Dhufee ol seenee balbala gad deebiseen ta'e. Balballi koo rukutame. Hoonan banuu tiriidha. Asiin immoo joogidhaan kennattoo maal qabataniiru. Tirii gubbaarra waan foon muraan arge. Kan jaartiin si foon diimaa si'aa nyaachisu jedhan, lukkuu si'aa nyaachisu jedhan, kochee si'aa nyaachisu jedhan hundi isaa tirii sana gubbaarra jira ture. Isaan irraa fuudheenii lafa kaayeen calliseetu mallaale. Edaa kanaan ani galgalatti karoorfadhe namni biraatti karoorfateera rabbi jaartii sanaaf kenne. Hankee mooyyuu as ziree dhiyaatteet kana naa kaayee jedheen gammachuudhaan isa sana nyaadhe. Nama gargaaru wankoo kanan sirriitti yaadadhu takka isheedha. Waaree hogbarruu miidiyaalee tokko tokko hin qopheessanii wanni akkasii tarii waltajjii kana dhaabbilee adda addaa yuunivarsiitii ta'uu danda'a. Waaree hogbarruu dhaabbileen qopheessan ni jiru. San otoo itti yaalle waaree hogbarruu gaarii ta'uu danda'a. Qeeqni sunis muuziqaa ta'uu danda'a, kan fiilmii, kan tiyaatiraa ta'uu danda'a. So kiritiizimiin baay'ee barbaachisaa waan ta'eef isa akka jaanarii tokkootitti yookaan immoo akka qabiyyee tokkootitti otoo itti fayyadamne gaarii ta'a kan jedhudha. Normaal interviiyuun jira akkasumatti interviiyuu namni kamiyyuu godhuu danda'u irraatii so'amma ta'e miidhagaa ta'e gaafan kana jedhu harki caalu intarteementii osoo ta'e. Isa kana immoo siifin kenna qopheessituu sagantaa kanaatiif jechuudha. Intertee kofalchiisaa maal jechaa osoo ta'ee irra natti tolaa jechuudha. Addunyaa kanarratti piroodaaktiin yookiin wanni oomishamee tolaan argamu hin jiru. Waan mi'aa akka aartii Oromoo dhiisii jechuudha. Garuu aartistiin Oromoo osoo hin fanne waan kana godha. Isa jechuun immoo isa keessa aartistii Oromoo keessa kaareen hin jiru, kaaree meetiriin hin jiru, walaloo fi yaadaloo keessa jira. Jaalala waan kanaatiif jecha namni itti dadhabee wanti jedha malee wanti ulfaata. Akka malee ulfaata. Hojii tokkicha hojjechuuf qarshii guddaa baasa. Qarshii guddaa baasan immoo deebi'een argatu. Namni waa hojjetu tokko daldalaan tokko waa daldaluuf yookiin wanta daldalu tokko qabatee gaafa mana daldalaa banatu yookaan immoo gaafa wanta daldalu qopheeffatee gadi ba'u qaawwa barbaada. Qaawwa ittiin wanta daldale kana uummata biraan ittiin ga'u barbaada. Daandii barbaada. Kana keessatti keessuma amma walaloowwan ijoollee yookiin barreessitoota yookiin ogeessota walaloo kana walaloowwan hedduun akka jiran beekamaadha. Karaa ittiin uummata bira ittiin ga'an hojii isaanii keessuma dandeettii isaanii kallattii ittiin uummata bira ittiin ga'uu danda'an sagalee isaanii hojii walaloo isaanii uummata biraan erga ga'an immoo deebisiin barbaadu achi keessatti wanta kana dura qabnu tikfachuu caalaa isa lafaa dhufu kana kunuunfannee akkamiin jajjabeessinee hojii fooyya'aa qabatanii akka fuulduratti deeman gochuu irratti xiyyeeffannaa guddaa nu barbaachisa. Kan biraa namoota lamaan sadeen tokko jechuun walitti affeeranii warra muuxannoo qabanii fi akkasumas immoo warra qacalee reefu ba'aa jiran wal bira fuunee daandii isaan keessa jiran irratti
waan isaan muddate lachuu otoo walirraa waa barachuu danda'an achumatti. Yeroo baay'ee ogeessi siyaasaa yookaan ogeessi aartii yookaan ammoo ogeessi fayyaa gaafa interviewudhaaf yookaan afgaaffiidhaaf gaafa gaafatamu yeroo baay'ee eessatti dhalattee eessatti guddattee akkamiin as geessee amma immoo maalirra jirta sana booda sirbisaa hin affeeramaa hin xumurama. Eessa dhalattee eessa baratte? Akka carraa ta'e ani Oromiyaa keessatti hin dhalanne. Weelleen kee jalqabaa haamimee nu yaadachiise. Kachamale aditija, kachamale aditija, jabale kachamale aditija. Yeroo hedduu diraamaa nama hunda wajjin yeroo hojjetu guddaas ta'e xiqqaa namatti hin ulfaatu baay'ee nama bashannanaadha jedhama. Hagamta akka dhugaadha? Dhuguma baay'een ulfaadhu kiiloon kiyya 50 caalu. Baay'ee. Ganna meeqa? Kana nan gaafatini. Osoo akkas ta'uu baateen jedha ani immoo. Maaliidha naan jetta gaafii keedha. Deebiin koo maal ta'a? Fakkeenya ogeessa siyaasaa wayii waamne muuxannoo isaarraa dandeettii isaarraa hamma ta'e erga daawwattoota keenyaaf qoodee booda otoo gara muuziqaatti fudhanne osoo gara aartiitti finne nama kana jechuudha. Gaafilee inni hin eegne osoo gaafanne chaalenjiiwwan adda addaa kan silaati ogummaa isaa sana gadi buusuu hin dandeenye ogummaa isaatiin walitti bu'uu hin dandeenye osoo yaalchisne osoo waan akkasii wantoonni akkasii kunniin osoo itti daddabalamanii harka caalaa hawwataa fi miidhagaa ta'a. Bakkeewwan seena qabeessa irratti osoo hojjetame namuma achi jiru aartistii achi jiru ogeessa achi jiru ka weellisaa miti weellisaa qofaa miti gaa qophiin kun kan qabatu nama aadaa fi seenaa Oromoo sirriitti beeku nama waa'ee aartii Oromoo sirriitti beeku fudhattee amma holqa soofumar gubbaa teettee osoo hojjette maal sitti mari'atu namni achi immoo akka inni taasa'u ana beeka bakki sun ofiifuu hin haasa'a dirree Sheek Huseen dhayxee hojjette masaraa Abbaa Jifaa dhayxee hojjette Tulluu Diimtuu dhayxee hojjette wanni akkasii suni tokko namoota bakka bakka sanii wal barsiifta seenaa bakka sanii kaafta hoo qophiisan hojjettu namni ati fiddu sunillee irratti dabala qophii kanaan namni sunillee ergaa dabarsee bakka sanillee baratee waan baay'ee facaasaa deemta jechaadha. Odoo akkasillee goggootee gaafa humna godhatte gochuun kee oolu kanallee odoo qabattee irratti hojjettee gaariidha. Sagantaa ajaa'ibaa turte sagantaan sagantaa televezyiinii Oromiyaa jedhamti. Waan xiqqoodha waan mi'ooytu osoo laalanii hin quufne dhumti. Gabaabduu takka hedduu jaallata namni. Garuu rakkinaa turellee rakkina keessatti dalayna turre manni keessatti dalaynu suni oduu dubbisuudhaaf waanuma hanganaa takka. Istiidiyoo dhaabbata tokkooti sila. Garuu manuma hanganaa keessatti dubbifta. Laayitiin akka ammaa kunis hin jiru amma teekinooloojiin guddatteeti amma isaan ibiddaatu gubbaarraa sitti balbalu jira seeta. Si danfaa yaa si danfaa. Jechuun sa'a sanitti soo gidduma nutti hin naqan malee bilchaanneetuma jirra achitti. Ani numa waan rifeensa fa'aa sanarraa fixee una fakkaata beektaa. Achi keessa gubataa wanti gaarummaan isaa maali yeroo sanitti laayivii hin dabru huccuu tanaan xaragachaatuma itti deebitee dubbifta ammaas. Yeroo tokko tokko immoo yoo laallu ogbarruu keessatti wantoonni kaafamuu qabaniyyuu wantoota akka waan walaloodhaan wal qabatanii kan garuu hin kaafamne wantoonni hin kaafaminis isaanii wantoonni kaafamuu qabanii isaanii sababni isaa walaloon callisamee miti kan barreeffamu lafumaa ka'amee miti kan barreeffamu dhimbiibbaa yaadaatu gama walalootiin dhufa. Dhimbiibbaa yaadaa kun immoo baay'ee mi'aawa. Dhimbiibbaa yaadaa wantoota fakkeenyaaf bo'oo sarara takka walaloo sarara takka irratti yookiin immoo sarara walaloo tokko irratti yaadni qabatamee too dhufu tarii keeyyata tokko ta'uu danda'a
yookiin fuula waraqaa fuula tokko ta'uu danda'a. Yookaan immoo kitaabumayyuu ta'uu danda'a. Inni kuni nama hubatuu fi biddeen furdaadha walaloon sunii jechuudha. Kanaaf wantoota ciccimoo yaadota ciccimoo kallattii adda addaatiin yaadota faffaca'oo ta'an bakka tokkotti cuunfamanii gaafa dhufan akka dhimbiibbaa yaadaa waan cuunfamee bakka tokkotti namaaf dhiyaateeti. Dadhabbii hedduu keessa darbee dhufa walaloon. Kanaaf walaloon hin kaafamne kaafamuu qaba. Isa kanaan immoo fuulduratti bu'aa gaariin argama jedheetii yaada gama walaloo qilleensarra oolchu yookiin gama mayaashootiin barreessitoota walaloo irratti xiyyeeffatan kana jajjabeessuu kun yoo itti fufe jechuudha. Kana yoo hin jedhu hojiiwwan ogbarruu kan biroo hin hafaa jechuu miti akkuma jalqabameetti itti fufa. Nagadhiisa! Nagadhiisa! Na argatte har'a kophaatti. Yaa Waaqayyo! Yaa Waaqayyo! Yaa Waaqayyo gooftaa mootii samiif lafaa! Inni ajjeesuuf deemus inni ajjeefamus hundumtuu ni dhufa. Eentu asitti hafa? Qarshiif garaaf jedhee biyya koo gurguru. Anis dhufaan jira bakka naaf qopheessi. Dhaloota haqaruu imimmaan koo qeensi. Jedhi ka waan jette. Jedhaa ka waan jette maaltu sin hafere? Akka hin nagarreef. Akka hin dhageenyeef ijaa gurra kan koodha kabaltaniittu. Akka hin nagarreef akka hin dhageenyeef. Ijaa gurra kan koodha kabaltaniittu. Abbaan koos gurraacha, anis bar gurraacha adiin sodaadhu. Yoo feete na qariiti. Foon kooti sirriitti allaattiidhaaf laadhu. Du'een bada malee biyya kan koo laadhu. Laadhu! Laadhu! Artistoonni Oromoos haa ta'u akka Itoophiyaatitti dur walaloon hin barreeffama, yadaloon hin bahaa, taa'aniit sirba kana eenyu haa sirbu jedhan. Eenyuuf ta'a sirbi kun? Sagalee eenyutu sirba kana sirriitti baasa? Walaloo kana jechoota kana eenyutu irra baasa jedhanii walii kennan malee ani sirbuun qaba, waan ani barreesse ofuma sirbuun qaba, waan yadaloon itti baasa ofuma sirbuun qaba hin jedhan. Kana barachuu qaban. Kanatu nama guddisa. Maaliif sirboonni Dooktara Kabajaa Alii Birraa, Xilahuun Gassasaa, Asteer Awwaqa, Bizunash Baqqalaa maal jennee jennu kuni maaliif hamma ammaa nu faana turan? Maaliif dhama qaban haga ammaa? Maaliif ergaan isaanii jabaata? Kana Bizunash Baqqalaatu sirbuu qabaa. Kana Xilahuuntu sirbuu qabaa. Jechoota kana isa baasa. Sagalee kana isatu kaasa. Ol ka'aas, gadi bu'aas, jiddu galeessas isatu itti ta'a jedhaniit filadii kennaniif. Dhugama immoo wanni sun tooppi ta'ee ba'a. Akkasitti deemuu qabuun jedhaan ammallee artistoonni keenya. Atillee yoo hojjettu dhimma kanarratti dhiibbaa gochuu qabda. Diraamaa amma jalqabame sunniin otoo jabaatee itti fufe kan jedhuun qaba. Diraamaa gaggabaabaa walaloonis amma jiran namoota hedduu hirmaachisuun otoo danda'ame kutaa garaagaraa dhaqanii naannoo Oromiyaa bakka bal'aadha waan ta'eef achi dhaqanii isaanis otoo kallattiidhaan akka hirmaatan barattoota sadarkaa adda addaa jiran warra akkasumas dandeettii addaa qabaachuu danda'an waan fan ta'e jechuun kolfisiisuus danda'a piroofeeshinaal ta'uu dhiisuu danda'anii otoo isaanis hirmaatan immoo gaarii ta'uu danda'a kan jedhuun qaba gama jechuun gara fuulduraa otoo itti xiyyeeffate. Namoota beekamanii hojiin isaanii beekamtii argate qofa osoo hin taane daa'imman lafaa dhufu yookaan ammoo ogeessota lafaa dhufu irratti maal ta'uu feeta? Maal taatee akkamiin as geessee qofa osoo hin taane ati maal ta'uu feeta gara fuulduraatti? Isaan kana ilaaltee maal ta'uu barbaadda gaafilee jedhan irratti yookaan ammoo qophii jedhu irratti moor osoo xiyyeeffatee. Mee aadaa
afaanii fi aartii dagaagina irratti wanni hojjettu yoo jiraate? Dhugaa suuf jennaan kanaan dura fiilmii lamman tokko produce godheen ture afaan Amaaraatiin. Garuu amma afaan saba kootiitiin fiilmii jaalalaatu hin ta'in amma fiilmiin jaalalaa iddoo baay'ee jira. Kanan barbaadu seenaa Oromoo, gootota Oromoo warreen maqaan jiraa hin kaane maqaa jira kaasuu kan danda'u fiilmiidhaan barreessee namni dhufu jiraannaan I'm ready to invest. Especially immoo warreen barreessan kun productioniin kana barbaada. Nu kana barbaanna barreeffamni kan keenya wajjiniin walii wajjin jiraatanii walii wajjin nyaachuu walii wajjin sooramuun barbaada malee ani produusera jedhee suufii koo jedhee uffadhee taa'u qofatu hin ta'in jarris yaada jiraatiif qarshii xiqqoo fidanii walii wajjin teenyee speeshaalii gootota Oromoo irratti hojjechuu qabna. Gootota Oromoo kana garuu baasuu kan dandeenyu barreeffamaan fiilmiidhaan yeroo baay'ee fiilmii gaafa ilaalteettu sammuu kee keessatti hafa speeshaalii yaangi jenereeshiniin jiru amma gootota keenya baay'ee hin beekan. Gootota Oromoon kanaan dura nu goota beeknu kan biraati. Biyyattii keessatti garuu kan beekamuu qabu kan hojjetaa ture kan du'aa ture goota Oromooti. Kanaaf jennaan gootota Oromoo kana olfinnee akkuma warra kaanii sammuu namaa keessa akka inni seenuun barbaada. Kan irratti warreen na dhagahaa jirtan wayee gootaa irratti skriiptii gaarii qabdu taanaan produkshinii baay'ee expensive hin taane taanaan walii wajjin hojjennee gootota keenya baasuu qabna isa jedhuun dhaamsa sanii dhiyeessaa jechuudha. Gama asoosamaatiin naareeshinii seeneeffamni osoo jalqabee ba'eessa. Kana jechuun gama kamiin ta'a akka yaadutti jechuudha. Fakkeenyaaf namni kitaaba asoosamaa barreesse tokko achi keessa akkuma kun haayilaayitii waan fiilmii wayii agarsiisan san gaafa isin gaaffiif deebii gootaniif wantoota akkasii kana sagaleedhaanis haa ta'u suuraa abbicha kitaaba barreesseetiinis wantoonni kun walitti qindaa'uudhaan dabalata kitaabichaan walitti qindaa'anii jalqabaaf yoo akkasittiin kan deemamu ta'e miira nama dadammaqsu namoonni akka kitaaba dubbisan sadarkaan gochuunsa ol ka'a jedheetii yaada. Kutaa tokko immoo hanga danda'amaa ta'etti seenessuu irratti naareeshinii irratti yoo kutaa wayii ta'e daqiiqaa 5 haa ta'u 10 yoo qabaate namoonni immoo asoosama irratti xiyyeeffatanii hojjetan yoo jiraatan gama saniin yoo sagalee isaanii asoosama san dubbisanii sagalee isaanii akkaataan itti isiniif ergan yookaan isin biratti illee haalli sun yoo qindaa'e fuulduratti yoo deeme ba'eessa. Ayyalaan walaloo barreessedhaaf walaloo isaa san ofumaa sirbuun qabu. Yaadaloo baasedhaaf ofumaa sirbuun qabu. Sirba kana eenyutu bareechee ummata biraan gahuu danda'a. Akka addunyaatitti beekamaa deema waan ta'eef kanarratti odoo xiyyeeffate sagantaan kun gaariidha. Aartistoonni keenyallee immoo kanarratti hojjechuu qabu. Kun maal inni qajeelummaadha. Aartiidhaaf jechuudha. Aartiidhaaf hojii gaarii yaada gaarii qabaachuudha. Istuudiyoodhaan alattis waraabbiin otoo jiraate immoo gaariidha jedhee yaada. Jechuun kun maaliif qabeenya gaafachuu danda'a, yeroo gaafachuu danda'a. Waltajjiin kun achirraa immoo ba'ee shoo waan ta'eef wanti isa dirqisiisu jiraachuu danda'a. Garuu immoo otuu ba'ee achi gara dirreettis ta'uu danda'a, bakka adda addaa otoo fiffilate irra caalaatti gaarii ta'uu danda'a. Qarshii 2,000 walii galle. Omuudhaan. Anaaf si. Ani fati bilbilaa moo? Bilbilaa miti qaamaan. Eeshi. Qarshii 100 taasiidhaaf jettee naa laatte. Eeshi. Kumta kaaf 900 haftee si biraa qaba. Anuma jiituu moo? Si bira. Lamca. Ani bareeda kiyya aruma si arges sin beeku jechuudha. Fiqaaduu wajjin haasa'uu dandeessa. Fiqaaduu miti fiqaaduu dhimma fiqaaduun beeku. Fiqaaduun eenyudha? Fiqaaduun beeku. Ani aruma argee bar. Ani aruma argee. Waggaa yoo xiqqaate waggaa tokko waggaa lama as kaniin ture waggaa 4 dura si kenne. Sirba moo? Sirba waggaa 7 dura hojjetame gaa. Sirba waggaa 7 dura hojjetame gaa. Sirba waggaa 7 dhimma. Amma yoo xiqqaate kuma tokko 900 laftee si biraa qaba. Saniif naa kenna. Amma moo?
akkasumas yeroo yeroodhaan akkuma amma jalqabame kana daawwattoonni maal barbaadanii odeensi maal barbaada kan jedhu odeensi riisarchiin baay'ee barbaachisa waan ta'eef isaan gaafatanii fooyyessuu addunyaan maal barbaada amma maalirra geera kan jedhu kan biraa yuutuubiidhaaf akka ta'uu fi akkasumas immoo miidiyaa dijitaalaa kanaaf akka ta'u wantoota daddabalamuu barbaadan ogeessas dubbisanii waan akkasii otoo itti dabalanne gaarii natti fakkaata. Amma bashannana barsiisuu fi waa itti himuun addunyaan kun hin barbaada. Keessattuu ammoo dijitaal miidiyaan kunis haala sanii waan salphaadhaan onnee gaggabaabdu feesbuukii, teelegiraama irrattis otoo kennamee fi daawwataan irra caalaa itti dhiyaachuu danda'a waan ta'eef gama kaaniin otoo hojjetame inni biraa beeksisuu irratti jechuudha. Dijitaala kanarratti moor miidiyaan keenya kana hojjechaati jira qabiyyeen keenya kana fakkaata kanaafuu irratti hirmaadhaa kan jedhu moor sirriitti otoo itti hojjetame gaariidha kan jedhu qaba. Wanti lafa kanarratti wal qixa ta'ee jiraachuu dhiisuu mala yeroo baay'ee hanga danda'amaa ta'etti jireenyumti mataansaa sadarkaa qaba. Gadi bu'a, ol ka'a, giddu galeessa ol ka'a yookiin immoo fooyya'aadha jedhamee bakki itti kaa'amu jiraachuu mala. Walaloon Oromoo immoo bifa maal fakkaatu qabaachuu qaba yookiin immoo akkam ta'uu qaba moo akkuma amma deemamu kana sunis waanuma haasa'eef haasofni hundi walaloo miti garuu yeroo tokko tokko walaloon kana jedhamee wanti istaandaardiin isaa hin ba'inii fi walaleessaadha wanti jedhamutu jiraachuu mala. Amma waa'ee walaleessaa dhabalu walaleessaa jedhamee dhabalu immoo walaleessaa hin jedhamnee miti gaaffiin inni guddaan. Walaloo Oromoo kana sadarkaa kamirraa yoo deeme yookiin sarara akkamiirra yoo deeme bayeessa. Sababni isaa har'aan tana walaloon tokko yookaan yaada qaba caaseffama foormii mataasaa danda'e hin qabu. Akkaataa walaloon sun itti walaleeffame. Jechoonni akkaataan taa'umsa jechootaa mataansaa akkaataa namni yaada qabaachuu danda'a. Namni hunduu yoo akkas ta'e namni hunduu walaloo walaleessuu danda'a, walaloo barreessuu danda'a. Yoo hundi yoo akkasii walaloon amma haala amma deemaa jiru kanaan yoo deemame garuu sani miti. Sadarkaan walaloo Oromoo fannifamuu danda'uudha qaba. Istaandaardii mataasaa danda'e qabaachuu danda'uudha qaba. Isa kana immoo tarii mayaashoo gara fuulduraatti itti yaada gama walalootiin jedhee wanti ani yaada kaasuu barbaadu keessumaa sadarkaa yuunivarsiitiitti hayyoota ogbarruu irratti hojjetantu jiru waan ta'eef hayyoota kana akkaataa ittiin isaan walitti dhufanii keessumaa konferansii tokko qopheessanii walaloon Oromoo maal fakkaachuu qaba kan jedhu. Dabalata immoo dhaabbanni xiyyeeffannaadhaan wanti kun na ilaallata jedhee irratti hojjetu immoo yoo jiraate koorsiiwwan leenjiiwwan garaagaraa akkaataa itti walaloon Oromoo maal fakkaachuu qaba kan jedhu kana boca qabsiisuu yookiin bifa qabsiisuu irratti yoo xiyyeeffate gaariidha. Guyyaa tokko maaltu na mudate beektaa oduu kana dubbisuuf hin seene. Akka carraa beektaa hanqina namaatii jira deemaniiti oduullee editara na godhan. Oduu editara na godhaniiti. Dabaree editarriinis ana oduu ka dubbisuu sana achumaaniin oduu tana itti godhee maal godhee fixee amma san booda sa'a dhumaa irratti gaa huccuu kaayyadhee waan katabame kana sila laaluuf yeroo qabaachuu qabda bara. Yoo xiqqaate daqiiqaa 15 ati gattaa'uu qabda daqiiqaan 15 sanuun jirtu silaa istuudiyoo sanuu daqiiqaa 15 dura seenuu qabda. Fiiguchumaan seenta. Akka seenteen daayirektarree galiimus hin jaamalee carraan qabdu. Amma achi fiigaa seene hangumaan gad deemu kana hooqii hanga istuudiyootti gabbuu kanattiin lallaalaa deema. Irra deddeebi'uu waan qabdu amma deemee taa'e. Hanga achi wanni jajja'anitti waraqaa qopheeffadheetiin hin taa'u. Yeroo hin jirtu laaluu isiniin qabaa miti. Maal laala jechuun gara tokkoonis maal inni hin danda'a akka inni jiraame. Santu na keessa jira waan ta'eefiin akkanumatti dantuma dhaba takkatti akkanuma nama lallaalaa beekta. Oduu tartiiba laaluu qaba beekta keessa biru jiru kana bira jiru laaluu qaba daayirektarini meenaan jee amma oduu takkaffaa sirreesseetti walitti deebisee itti hime takkaffaan tan lammaffaan tan jetti. Etaan san boodaas hin dhaabne laalumatti hin jira.
Amma anumaa laalu jiru intiroon dhumtee eegali nan jaa. Harka fuutanii akka mijeetiin nagee gaafadhe. Nagee gun gaafadhe oduu bisu itti gaggorogol oduu torbaffaatu jira. Amma tatakkaffa achi bira jirtu ta biraati mire. Maaliin godhare? Amma oduma tanaan akkana addaan bane achirratti. Agguna addaan banu kunoo kanatti oduun takkaffa achi keessa jirti bakkuma jirtu irraa hin itti eegalee oduu takkaffaa san dubbisu eegalee. Waan akkasiitu na mudate yeroo san. Abbootiin qabeenyaa waa'ee miidiyaa irratti waa'ee aartii Oromoo irratti xiyyeeffatanii ispoonsara yoo godhan irra caalaa dhaabbanni sun yookaan amma qophiin kee kun yoo deeggarsa argate bakka adda addaa gahee abbootii qabeenyaa adda addaatiif tajaajila kennuu danda'a. Akka isaan itti beeksifatan gochuu danda'a. Kan ammootuyyuu akkuma jette yoo humna qabaatte, yoo waa deeggaramte, yoo loojistikiin sun isii guutame bakka adda addaa deemtee hojii isaanis miidhagsitee hojjechuu dandeessa. Kuni deeggarsi ammootuyyuu waanuma beekamu duruyyuu Buusaa Gonofaa jedha bara Oromoon. Nama waa reefu bultii godhatee lafaa ol ka'u horii kennaafi midhaan kennaafi in qotanii fi jigiidhaan maaliif akka inni of danda'u akka inni isaanitti qixxaa'u akkas jechuudha bar achii dhufte malee waanuma har'a uumamtee miti yookaan ispoonsara jennee maqaa jecha faranjiitiin haa waamnu malee Buusaa Gonofaa jechuudha bar. Hanga danda'amaa ta'etti erga jalqabdanii maalii dhaqanii maaliin sodaatan akkuma jedhamu san wanti tokko qophaa'uu qaba. Qeeqa keessumaa hojii og-barruu irratti waltajjiin wayii yoo qophaa'e waltajjiin yoo hin jedhu sagantaan tokko kutuma akkasii irratti kan xiyyeeffatu fedhiidhaan gama sanii gama sooshaal miidiyaatti jira waan ta'eef. Kanaaf isa kanarratti yoo xiyyeeffate hojjete keessumaa gama sadarkaa og-barruu Oromoo kana hanga amma jiru yookiin lafa amma jiru irraa ol kaasuu irratti xiyyeeffannaa guddaa keessa galchee jedheetii yaada. Kana gochuudhaaf immoo tuyyuu namoonni eenyummaaf quuqama kana qabanne wajjin hirmaatanii maayaa shoo qophii kan akka jabeessanii fi gara fuulduraatti immoo yaadota akkasii irratti akka xiinxallitan. Deeggarsi kun immoo gaa akka isaan of danda'an taasisa. Miidiyaa kanarratti illee akkasumatti yoo kan si deeggaran ta'e miidiyaan kee kun in guddata. Miidiyaa guddaa biraa kanneen ala miidiyaa biraa uumuu dandeessa bara. Gaafa san immoo abbootiin qabeenyaa kun akka fedhaniitti dhufanii miidiyaa keetii irratti fayyadamuu danda'u. Filannoo argatu. Eenyuun deeggaruu qaba. Eenyutu immoo sagantaa gaarii hojjeta. Sagantaa kam irratti yoo naa deeme odeensii baay'ee qaba. Odeensii argatee immoo namni daawwatee dhaggeeffatee na bira dhufa kan jedhu san filachuu qabu. Abbaa qabeenyaa 1000 jira biyya kana keessa. Miidiyaan jirtu miidiyaa 10 taatu kanneen irratti xiyyeeffatanii yoo hojjetan tokko of guddisuudha. Biyya guddisuudha. Tajaajila isaanii uummata biraan gahuudha. Gama ispoonsaraatiin waa baay'ee barbaada. Sababni isaatis hunda galeessaadha. Siyaasa bira deema, aartii bira deema, jireenya hawaasummaas tachi godha. Achi biraas waan deemuu fi moor piroodakshinii guddaa fi ulfaataadha waan ta'eef qabeenya gaafata qarshii guddaadha kan inni gaafatu. Isa kana hojiileen keessan hamma danda'ameen odeensii bira erga gahaa deemanii booda hin dhufaa qarshichi jabaadhaadha. Hamilee kennaa fi deeggarsa godhaa fi waan jedhuun qaba. Kanuma. Itti fufaan isiniin jedha. Guddaan haa galatooma. Jabaadhaa itti fufaa ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Galatooma.